Jirra jirtuu qaqqaaliiwwan keenya viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadheen jira. Feesbuukii irraa namoonni fireendii hedduu qabdan, saahiboota hedduu qabdan haala salphaa ta'een feesbuukii keessan gubbaadhaa namoota jiran jechuudha gara yuutuubiitti fiduu dandeessu. Kunis haala salphaa ta'een liinkii yuutuubii keessanii jechuudha feesbuukii jala kaa'uudhaan karaa salphaadhaan namoota yookaan hiriyoota feesbuukii irraa qabdan gara yuutuubii fiduu dandeessu, chaanaalii keessan guddisuu dandeessu. Fakkeenyaaf garaagarummaan isaa jechuudha liinkii asirratti sheer goonu yoo irra tuqne gara nama subscribe gochuu hin dandeenye nu geessa. Fakkeenyaaf liinkii kanarra yeroon tuqu jechuudha namni baay'een bakka kana irraa iimeela waan hin qabneef subscribe yoo tuqe sign in jedhaan jechuudha. Kanaafuu namni asirratti bakka kana irratti subscribe nu gochuu hin danda'u. Like yeroo tuqu akkuma kana sign in godhi jedha. Subscribe illee akkasuma account itti galchi jedhaan. Garuu YouTube gara kaan nu geessuudhaaf jechuudha. Kanaafuu linkiin as jala jiru kun nuti bakka kana irratti share goonu view dhuma argamsiisuu malee yookaan namni chaanaalii YouTube keenya maqaa isaa qabatee deeme search godhee dhufee add nu gochuu subscribe nu gochuu malee faayidaa takka hin qabu jechuudha. Kan nuti profaayilii keenya jala keenyu immoo jechuudha YouTube linkii YouTube kan nuti finnee profaayilii Facebookii keenya jala keenyu jechuudha. Haala kanaan kunoo asitti Abdul App jedha, asitti youtube.com Abdul App jedha. Abdul App kanarra yeroon tuqu qaxxitaa gara applicationii YouTube bilbila kiyyarra jiru nageessa jechuudha. Kanaafuu namni salphaatti subscribe, like naa gochuu danda'a, share illee naa gochuu danda'a jechuudha. Akkasuma youtube.com Abdul App ka jedhu kanarras yoon tuqu applicationii YouTube kan bilbila irra jiru nama geessaa jechuudha. Gara websaayitii miti kan inni nu geessu. Namoonni baay'een Feesbuukii irratti yeroo haaraa dhufanii aadisiin godhan yookaan isin jala seenan namni baay'een eessa akka taane eessa akka dhufnee fi waan adda addaa waan nu jala jiru ilaalu. Kanaafuu carraan jarri YouTube keenya irra seenu bal'aadha jechuudha. Kanaafuu namoota hedduu gara YouTube keenyaaf fiduu dandeenya haala salphaa ta'een. Haala kamiin akka finnee irra kaawwannu linkii kana lamman namoonni daduun fidanii yeroo irra kaawwatan ni didaanii hin hojjetu. Chaanaalii YouTube kun cufamaadhaa hin dalaguu jedhaanii karaa sirrii taheen karaa seera qabeessaan haala kamiin akka irra kaawwannuun salphaatti isinitti agarsiisa jechuudha. Amma Abdul App ka jedhu kun jira, youtube.com Abdul App ka jedhu kun ni jira. Amma haala kamiin akka irra keenyu waliin haa ilaallu. Sirriitti na hordofa. Linkii kana lamman finnee as jala kaa'uudhaaf jechuudha. Abdul App youtube.com Abdul App ka jedhu kana lamman finnee kaa'uudhaaf asuma profaayilii keenya jala edit public detail ka jedhu kun as jira bakka kana irra jechuudha. Edit public detail kana irratti tuqnee seenna. Yeroo seennu haala kanaan nuu fida dhuma irra deemnee gara dhumaarra edit your about info ka jedhu kun ni jira kun asitti argitu linkii kiyya lamman irraa baasee isinitti agarsiisa. Edit your about info ka jedhu kanarra tuqannee seenna nuti jechuudha. Amma edit your about info kanarra yeroo tuqnu jechuudha suuta xiqqoos yeroo gad adeemne contact info nuun jedhee kunoo bakka kana ni jira irraa baaseen isinitti agarsiisa. Jalqaba editii kana tuqanna, editii kana tuqne jalqaba irraa habaasu irraa baaseen save godhee isinitti agarsiisa duwwaa isa. Yeroo xiqqoo gadi siqnu asitti YouTube jedhee kunoo Abdul App linkiin illee ni jira. Irraa baaseen isinitti agarsiisa lachuu yoo irraa baasee jechuudha. Takka irraa baasee eksiisan tuqee kanallee eksii kana tuqeen irraa baasee save godha. Lachanuu irraa baafnee amma save kana tuqnee save goonee dubatti deebinee duwwaa isaa akkamitti akka finnee irra keenyu waliin ilaalla jechuudha. Save goonee jirra amma gara hoomitti yeroo deebinu duraan kunoo YouTubein kiyya lachuu bakka kanarra ture amma garuu duwwaa tahee jira waliin itti galchinee ilaalla jechuudha. Nafaana tura edit public detail ka jedhu kanarra tuqanna. Edit public detail akkuma tuqneen dhuma bilbila keenyaarra deemnee waa lama nuu fida. Link add nuun jedha. Edit your about info nuun jedha. Add kanarra tuqannee hagalfannume. Add ka jedhu kan linkii fuula dura jiru kana haa tuqannu. Add sana tuqannee haala kamiin akka itti galchinu waliin ilaalla. Add kana yeroo tuqnu social link nuun jedhee add social link jalqaba irratti lammaffaa irratti website nuun jedha. Kana dura garuu wanni isin hubachuu qabdan bakka xiqqoo kana tuqxanii chaanaaliin keessan linkii yeroo keessan publikii irra jiraachuu isaa ilaalla. Publikii irratti raayitii ta'uu isaa erga hubannee booda yookaan erga irra kaawwannee booda add social link ka jedhu kanarra tuqanna. Social link irra tuqanna.
Yeroo achirra tuqannu Instagram nuun jedhee nu fida irra tuqnee YouTube'itti jijjiiranna. Instagram, Twitter, TikTok jedhee jira nuti YouTube irra kaawwannaa. YouTube irra erga kaawwannee booda fuuldura isaa bakki barreeffama itti barreessan account name nuun jedhee bakka kana jira. Account name irratti maqaa chaanaalii YouTube keessanii irratti barreessitu sirriitti osoo qubee hin dogoggorin jechuudha. Dhiifamaas dogoggore Abdul App. Ergan kana barreessee booda gadi darbeen add website ka jedhu kanarra tuqadha. Add website yeroon tuqu website address naan jedhee bakka duwwaa bakkan irratti barreessu naaf kenna jechuudha. An chaanaalii kiyya custom godhee waan hin gabaabseef youtube.com/abdulapp jedhee qofan barreessaa waan hin gabaabsafadheef isin garuu chaanaalii keessan linkii isaa copy gootanii fiddanii irratti barreessuu dandeessu. Chaanaalii YouTube keessan linkii copy gootu fiddanii asirratti paste gootanii itti galchitu youtube.com/abdulapp jedheen itti barreeffadhee sanaan booda ergan itti barreessee lachuu maqaa barreesseera linkii barreesseera go ka jettu kana ka bakka kana jirtu bakka dhumarra jirtu kana santuqa jechuudha. Santuqeen eegaa inni nu ofiif itti naa galchaa deemnee irra tuqnee waliin ilaalla. Kidaatum linkiin namoota baay'ee waan hin dalagneef kunoo amma naa galee jira linkii jalatti. Profaayilii keenya jala immoo deemnee haa ilaallu. Profaayilii keenya jala yeroo deemnu Abdul App jedhee kunoo jalqabarra jira. youtube.com/abdulapp jedhee asirra jira. Takka takkaan irra tuqnee haa ilaallu. Abdul App irra yeroo tuqnu kunoo gara YouTube applicationii bilbila kiyya irra jiru nageessaa jechuudha. Kaanis akkuma kana irra deebinee haa ilaallu. youtube.com/abdulapp isa jedhu kana isas yeroo irra tuqnu innis akkuma kana gara applicationii YouTube bilbila kiyya irra jiru nageessaa jechuudha. Haala salphaadhaan akkasitti hiriyoota yookaan saahiboota Facebook irraa qabdan haala salphaa taheen linkii keessan profaayilii keessan jala kaahuudhaan gara YouTube itti fiddanii subscribe hedduu argamsiisuu dandeessu. YouTube keessan guddifachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qabaa. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.